rakkoon si mudate taanaan kallattiidhaan gara furmaataa deemu. Boohichi, gadadoon, himannaan bu'aa tokko siin qabu. Kan carraa itti qabdu maali? Dhaqxee rakkoo kee harkaan qabu furmaata itti barbaadu qofa. Dhukkubsattu mana yaalatti qajeelu. Dhabdu gara hojii keetiitti bahu. Barnoota kuftu itti deebitee barnoota kee barachuudha. Kanaan alatti akkas ta'e akkan ta'e yoo jechaa deemtee eenyuu furmaata sii kennuu hin danda'u. Namni isa jabaate wajjin jiraata. Namni isa argate wajjin jiraata. Namni isa jaalatu hin jiru. Namni dhabaa moggifatu hin jiru. Namni rakkataa ofitti qabu hin jiru. Ilmi namaa hundinuu innu rakkataadha. Rakkataa baachuu namni danda'u hin jiru. Sammuun rakkoo baattu hin jirtu. Bishaan kun bishaan. Kun kiiloo meeqa? Kiiloo tokko, liitira takka, walakkaa waan fedhe ta'uu danda'a. Ilmi namaa kan baachuu danda'u hanga muraasa qofa. Yeroo muraasa booda harki kun gadhiisaa deema. Hin danda'u. Daqiiqaa 30 akkana qabatee taa'uu hin danda'u. Bira darbee harka ofiituu baachuu hin danda'u. Rakkoon kee immoo hin baatamu. Kanaafuu rakkoo kee himurra, rakkoo kee eerurra gara furmaataatti deemuu si barbaachisa. Barnootaan guftu barnoota keetiitti. Qabeenyaan guftu gara qabeenya keetti. Jaalala hawaasaa dhabdu gara jaalala hawaasa keetiitti. Tattaaffii godhuun alatti dhaabbattee boohaa ooltu kophaa kee bootte. Gaddaa ooltu kophaa kee gaddita. Himachaa ooltu namni si dhaggeeffatu hin jiru. Guyyaa muraasa si dhaggeeffachuu danda'a. Guyyaa lammaffaa si dhaggeeffachuu danda'a. Guyyaa sadaffaa si dhiisee si biraa qoota. Fakkeenya tokko asirra kaasuu dandeenya. Namoonni hedduu wal ga'anii hayyuu tokko bira deeman jedhan. Hundi isaanii rakkootti himan. Roobni hin badee, caama bu'ee, samiin guutee, namni waan nyaatu dhabee, mootummaan nu miidhee, daldalaan nutti qaalessee, jireenyi nutti qaalahee, maal nu wayyaa jedhaniin. Marhabaa guyyaa biraa deebi'aa jedhan. Guyyaa lammaffaaf hin dhufan. Akkan taanee, akkas taanee, walii galuu dinnee, hawaasummaan nu harkatti kufee, kanuma itti himan. Guyyaa sadaffaas marhabaa guyyaa sadaffaa koottaa jedhan. Ammallee dhufan. Rakkoo wal fakkaataa itti himan. Sana booda hundaa teessisee qoosaa tokkotti hime. Hundi wal bira kolfan. Ammallee ture qoosama san itti deebise. Amma namni muraasni keessaa kolfe. Sadaffaas ture qoosama san itti hime. Namni hunduun callise. Maa callistan maan kolfine jedhan. Yeroo takka irra deebitee qoosama tokko nutti himtaa jennaan yeroo hunda irra deebitanii rakkuma tokko nutti himtanii deemaatii furmaata barbaadaa jedheen jedhama. Idan tabaroo tokko hogguu hojjetan diraamaan tokkoffaa qabiyyeen isaa bifuma tokko ta'ee taatoon diraamaa kanaa tabaroo kanaa bifuma tokko ta'ee yeroon isaa bifa tokko ta'ee bakki itti hojjetan bifa tokko ta'ee yeroo tokko caalaa nama hin bashannansiisu. Kanaafuu karaa tokkorra deema qabxii garaagaraa barbaachuun sirna miti. Karaa biraa yaaluun barbaachisaadha. Idan namni hiyyeessa barbaadu addunyaa tanarra hin jiru. Namni rakkataa moggifatu addunyaa tanarra hin jiru. Dhabaan dhabaadha. Qabaachuun dirqama. Qabaachuu uf danda'uun dirqama. Na baachuu dhabdee, na moggifachuu dhabdee, rakkoo kiyya na hiikuu dhabdee kan jettuun rabbii kenna qofa subhaanahu wa ta'ala. Ilmi namaa mataa isaatiifuu dadhabaadha. Kanaaf uf danda'ee jiraadhu. Uf argatu. Namni uf argate addunyaa argata. Namni uf argate addunyaa wal bara. Namni uf argate uumamaan walitti araarama. Uf hin arganne taanaan